Itoophiyaan waggoota shanan darban keessatti guddina dinagdee saffisaa galmeessaa jirti jedhame. Dubartoonni uffata gaggabaaboo uffatan birrii 3,000 adabamaa akka jiran himame. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfiin Israa'el daa'imman Gaazaa irratti fudhattee gocha duguuggaa sanyiiti jedhame. Kunneen hangafoota oduutii kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qaban isin biraan geenyaa oduu wajjin kan isin faana turu Angirmaa Guddisa. Itoophiyaan waggoota shanan darban keessatti guddina dinagdee saffisaa galmeessaa jirti jedhame. Bara bajataa 2018 yeroo xumurutti guddinni dijitii 2 qabu dhibbeentaa 10.2 galmeessitee jirti jedhamee jira. Sababni guddaan guddina kanaas imaammata dinagdee damdaneessa irratti hundaa'ee biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu yoo ta'u, damee albuudaa kan duraan xiyyeeffannoo hin arganne utubaa dinagdee keessaa tokko taasisuun ishee ragaa kanaati. Jijjiirama duraa dameen albuudaa imaammata sirrii dhabuu irraa kan ka'e qisaasamaa fi daldala seeraan alaan miidhamaa ture. Amma garuu jijjiirama caasaa dinqisiisaa galmeessaa jira. Milkaa'inni kun kan galmaa'e damee kana daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii keessaa baasuun danda'amu isaatiin. Mootummaan adoolessa bara 2016 irraa eegalee sirna jijjiirraa sharafa alaa gabaa irratti hundaa'ee hojiirra oolchuu fi baankiin biyyaalessaa dhiyeessitoota warqee jajjabeessuun jijjiirama seenaa qabeessa damee kanaa keessatti fideera. Carraaqiin warqee duraan gabaa gurraachaaf kontiroobaandii keessatti badee gara sirna baankii idileetti deebisuuf taasifamee galii alergii warqee haala dinqisiisan akka guddate taasisee jira. Kunis warqeen galii sharafa alaa biyyaaf argamsiisu keessatti buna caalee sadarkaa duraa qabachuu isaatiin seenaa haaraa galmeessee jira. Albuuda industirii fi oomisha biyya keessaa waliin wal qabsiisuun hojii bu'aa guddaa galmeessee keessaa isa biraati. Dura dhagaa cilee warshaalee simintoo, sibiilaa, seeraamiksii fi huccuu humna maddisiisuu fi barbaachisu biyya alaarraa galchuuf waggaa waggaan doolaara miiliyoona hedduu baasaa ture hambisuuf oomisha biyya keessaa bakka buusuun hojii bal'aan hojjetamee jira. Kanaanis qoodni gabaa biyya keessaa dhagaa cilee bara 2010 keessaa dhibbeentaa 17 irraa yeroo ammaa gara dhibbeentaa 75tti guddatee jira. Warshaan dhagaa cilee Arjoo akkasumas warshaan dhagaa cilee itti godina Daawurootti ijaarame ministeera muummee Abiy Ahmediin eebbifamanii humna guutuun hojii jalqabanii jiru. Dameen albuuda Itoophiyaa sadarkaa aadaa fi xixiqqaa irraa gara misooma industirii ammayyaa fi bal'aatti ce'ee jira. Piroojeektiin warqee Tulluu Kaappee jaarsarratti ceeraa piroojeektiin warqee Kurmuu kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argamus xumura isaarraa ga'aa jira. Kana malees Itoophiyaan albuudota magariisa akka Liyooteemii kan ce'umsa humna addunyaaf murteessaa ta'an qorachuu fi misoomsuuf hojii bal'aan jalqabdee jirti. Piroojeektoonni gurguddoon kanneen yeroo oomishaa guutuu jalqaban galii albuuda biyya keenyaa haala olaanaadhaan ni guddisaas jedhamee jira. Gama biraatiin dameen kun yeroo ammaa lammiilee miliyoona 1 ol ta'aniif carraa hojii kallattiin uumee jira. Namoonni miliyoona 4 ol ta'aniif ammoo wabii jireenya ta'uun rakkoo hojii dhabdummaa hir'isuu fi fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Walumaa galatti haaromsi caasaa damee albuudaa waggoota shanan darban keessatti hojiirra oolee qabeenya dinagdee uumuu qofa osoo hin taane olaantummaa mootummaa fi wabii misooma biyya keenyaa mirkaneessuun isaanii tarkaanfii seena qabeessa ta'uu isaanii qabatamaan kan agarsiisudhaas jedhamee jira. Naannoo Tigraayitti dukkanni fi sodaan hammaateera jechuun dargaggoonni naannichaa himan. Dargaggoonni kiyyoo cunqursaa fi gocha sukkaneessaa garee humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti TPLF jalaa bahuun lubbuun isaanii oolchuuf baqatan miidiyaalee biyya keessaaf akka himanitti haalli naannicha keessa jiru baay'ee yaaddeessaadha jechuun himanii jiru. Dargaggoonni kunneen akka dubbatanitti gareen TPLF waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuudhaan seera bineensotaa kan jedhamu sirna ofii isaa diriirsuun ummaticha dukkanaa fi sodaa cimaa keessa akka jiraatu dirqisiisee jira jechuun himan. Gareen kun dargaggoota haadholii isaanii jala humnaan butuudhaan dirree leenjitti akka ergu ibsanii jiru. Gochi kun ammoo gocha jibbiinsa irratti hundaa'ee fi nagaa kan hin barbaanne ta'uu garicha kan ibsu ta'uu dargaggoonni kunneen dubbatanii jiru. Dargaggoonni lubbuu isaanii oolchuuf baqatan kunneen uummanni naannichaa gocha sukkaneessaa garee kana sagalee tokkoon balaaleffachuu fi gocha kana dhaabsiisuuf qabsoo akka qabus dhaamanii jiru.
Dubartoonni uffata gaggabaaboo uffatan birrii 3,000 adabamaa akka jiran himame. Naannoo Gaambeellatti dubartoonni uffata gaggabaaboo uffatan birrii 3,000 adabamaa akka jiran himamee jira. Gochaaleen aadaa miidhaa geessan to'achuu fi nageenya daa'immanii eeguuf murteewwan kun hojiirra oolaa jiraachuu waajjirri dhimma hawaasummaa dubartootaa fi daa'immanii naannoo Gaambeellaa godina saba Anyuwaa aanaa warra Abooboo beeksisee jira. Murteen kun kan darbe daa'imman kunneen to'annoo warraa ol waan ta'aniif ajajaan waan hin ajajamneef ta'uu waajjirichi beeksisee jira. Maatiin ijoollee mootummaan deeggarsa nuuf haa taasisu jechuun wixinee dhiyeessuun koreen ijaaramuun dubartoota uffata gaggabaaboo uffatan ittisuuf murteewwan qindoomina poolisii fi qaamolee nageenyaa waliin hojjetamaa jiraas jedhamee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma hawaasummaa dubartootaa fi daa'immanii aanaa Abooboo aadde Awulii Ujuruun akka jiranitti uffata gaggabaaboo dubartoonni uffatan miidhaaf saaxilamuu isaanii akka dabaluu dubbatanii jiru. Maatiin ijoollee isaanii akka hordofanii fi daa'imman mataan isaanii amala akkanarraa akka of qusatan qajeelfamni cimaan ba'uu isaas kaasanii jiru. Rakkoo kanaaf furuu fi dubartoonni uffata gaggabaaboo miidhaaf isaan saaxiluu danda'u uffatan irratti adabbii birrii 3,000 akka murtaa'e aadde Awulii Ujuruun kan himan yoo ta'an kanneen qajeelfama kana cabsanii argaman irratti tarkaanfii naamusaa fudhatamaa jiraas jedhanii jiru. Venezuelaatti kirkira lafaa mudateen namoonni 32 lubbuun isaanii dhaban. Venezuelaatti kirkira lafaa cimaa yeroo lama walitti aansee mudateen yoo xiqqaate namoonni 32 lubbuu isaanii dhaban, namoonni 700 ol ta'an ammoo miidhaa qaamaa irra ga'ee jira. Magaalaa guddoo biyyattii Kaaraakaas keessatti ammoo manneen hedduun diigamuu isaanii pirezidaantiin yeroo mootummaa Venezuelaa Delkaay Roodirigeez himanii jiru. Akka tilmaama dura dhaabbanni joolojikaalaa Ameerikaa baasetti lakkoofsi namoota du'anii 10,000 ol ta'uu danda'u jechuun carraan isaa 144 akka ta'e ibsamee jira. Balaa kana hordofee manneen magaalaa sana keessatti argaman guutumatti ibsaa elektirikii dhaabanii jiru. Tajaajilli baaburaa meetroos guutumatti addaan citee jira. Balaan kun kan mudate naannoo dhiha magaalaa guddoo Kaaraakaas keessatti yoo ta'u kirkirri lafaa kun safartuu reektar iskeelii 7.2 fi 7.5 akka qabu ibsamee jira. Sochiin kirkirri lafaa kun hanga magaalaa guddoo biyya ollaa Koolombiyaa Bogotaa gahee dhagahamuun isaa Reuters gabaasee jira. Mootummaan Liibiyaa bahaa lammiilee Itoophiyaa, Suudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa biyyattii akka hin seenne dhorke. Aangoonni Liibiyaa bahaa kan ammatti biyyattiirraa qoodamtee jirtu godaantota qarqara galaana kaaba biyyattiirraa gara Awurooppaatti ce'uuf godaanan dhaabuuf jecha namoonni biyyoota Afrikaa 4 irraa dhufan akka biyyattii hin seenne dhorkanii jiru. Qarqarri galaana Liibiyaa godaantota Afrikaa kaabarraa ka'uun jireenya fooyya'aa barbaacha gara handaarawwan galaana Awurooppaatti ce'uuf yaalaniif wiirtuu ce'umsa ishee muummee akka taate ni beekama. Godaantonni kunneen yeroo baay'ee keessumaa daddabarsitootaan dooniiwwan xixiqqoo fi balaafamootaan keessatti kan fe'aman yoo ta'u ce'umsa galaanaa balaa qabu kanaan lubbuun namoota 60 darbaa turee jira. Dhorkiin kibxata darbee gara galgala beeksifame kun akka jedhutti lammiileen Suudaan, Eertiraa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa karaa buufata seensa lafa galaanaa fi qilleensa hundaan gara daangaa Liibiyaatti seenuun dhorkamee jira. Murteen kun dippiloomaatota, hojjettoota fayyaa fi barnoota kan ilaallatu mitis jedhamee jira. Gama biraatiin baatiiwwan dhiyoos keessaa qubannaa buqqaatota biyyoota biroo irratti dhufanii ilaalchisee Liibiyaan gama bahaa fi lixa keessatti nagaa dhabamuun dabalaa dhufee jira. Dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International akka gabaasetti tarkaanfiin baqattoota irratti fudhatameen namoonni 60,000 lakkaa'aman hidhamanii jiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Liibiyaa keessatti godaantotaa fi buqqaatonni 900,000 ol kan jiran yoo ta'u isaan keessaa lammiileen Suudaan isaan ijoodha. Godaantota kanaan keessaa baay'een isaanii gara Awurooppaatti ce'uuf kan tattaaffatan yoo ta'u dooniiwwan isaanii yeroo baay'ee imala irratti qabamuun gara Liibiyaatti deebifamu jechuun Associated Press gabaasee jira. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfiin Israa'el daa'imman Gaazaa irratti fudhattee gocha duguuggaa sanyii akka farra namummaa irratti raawwatameef yakka waraana jechuun ibse. Koomishiniin qorannoo waloo dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan naannoo daangaa Gaazaa Jeruusaalem bahaa dabalatee humnoota nageenyaa Israa'el daa'imman Palestiin keessatti kallattiidhaan akka irratti xiyyeeffachuun ajjeesuun himatee jira. Koomishinichi gochoota kun yakka duguuggaa sanyii, yakka farra namummaa irratti raawwatamuu fi yakka waraana ta'uu mirkaneessee jira.
akkasumas West Bank keessatti yakki waraanaa raawwatamu isaas ragaa walitti qabuun himee jira. Gabaasa waxabajjii 23 ba'ee keessatti koomishinichi daa'imman Palastiin haleellaa waraana Israa'el Gaazaa keessatti gaggeeffameen kallattiidhaan xiyyeeffatamanii ajjeefaman turan jedhee jira. Akkasumas tarsiimoon waraana kana keessatti yeroo waliigaltee dhukaasa dhaabu fulbaana bara 2025 keessatti hojiirra ooleen boodas itti fufuusaa ibsee jira. Barreessaa koomishinichaa Sriinivaasaan Maarilidaar akka jedhetti ragaan jiru daa'imman Palastiin humnoota nageenya Israa'eliin kallattiidhaan xiyyeeffatamanii ajjeefamaa turan jechuun kan ibse. Kunis gocha daa'imman irratti xiyyeeffachuun duguuggaa sanyii raawwachuuf kaayyoo qabaachuu isaanii ragaa agarsiisuu isa guddaadhaas jedhanii jiru. Akka gabaasni kun mul'isutti onkoleessa bara 2023 fi onkoleessa bara 2025 gidduutti namoota Gaazaa keessatti ajjeefaman keessaa 30 daa'imman yoo ta'an yoo xiqqaate daa'imman 20,000 fi 179 ta'an ajjeefamuun isaanii fi 100 kan lakkaa'aman ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamanii jiru. Koreen kun akka jedhetti sochiin waraana Israa'el iddoo qubannaarraa uummata buqqisuun manneen barnootaa fi bakka baqattootaa irratti haleellaa raawwachuun akkasumas gargaarsa namoomaa nyaataa, qoricha fayyaa, danquu misoomaa fi dhibee xiinsammuu daa'imman irratti miidhaa guddaa fi yeroo dheeraa uumeeraas jedhamee jira. Qorannoon kun dabalataan akka ibsetti bu'uuraalee deeggarsa fayyaa fi bakka daa'umsaa irratti haleellaan raawwatame jireenya daa'imman reefu dhalatanii balaa fi kan saaxile ta'uu ibsee jira. Kanaaf dhaloonni akkasumas daa'imman Gaazaa keessa jiran harki caalu deeggarsa xiinsammuu kan barbaadan ta'us gabaafamee jira. Naannoo to'annoo West Baankii jala jiru bahaa Jeruusaalem bahaa dabalatee koreen kun qubattoota Israa'eliin daa'imman Palastiin irratti jeequmsi raawwachuun isaanii haalaan dabaluu isaa ragaa qabaachuu ibsee jira. Akkasumas yeroo qabamanii fi hidhamanitti gocha gara jabummaa dabalatee jeequmsi saalaa fi koorniyaa irratti hundaa'ee raawwatamu isaa ragaa dhiyeessee jira. Daa'imman Palastiin keessumattuu ijoolleen dhiiraa gocha miidhaa ulfaataa akka reebichaa uffata irraa baasuu fi nyaata dhoowwachuun dararamuun ibsamee jira. Akka gabaasa Rooyitersiitti Israa'el bu'aa qorannoo kana kan kuffiste yoo ta'u gabaasichi maqballeessii fi soba madaallii hin qabne jechuun ibsitee jirti. Ergamaan Israa'el kan Jeneevaa jiran akka jiranitti qorannoon kun tarsiimoo hamaa Hamaas ilaaluu dhabuusaa himate akkasumas Israa'el duula waraanaa keessatti daa'imman eegumsa gochaaf akka turte dubbatanii jiru jechuun Reuters gabaasee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa dusaatti kanaaf qaban asumatti goolumneetii jirraa waan faana turtaniif horaa bulaa deebana.